fuudha sanas ni dhaabanii dhiisaa gahee fi laanuu fuudhaaf inni wanti hin taane fuudhas ni gahaa fuudhe lama fuudhame yoo atis hin jedhan kanas ni gahaa fedhummoo ni fuudhaa sadaffaa ni guuttadde fedhu ni barbaadda san amma fakkeenya barnatti abuurte jaalala dhugaatii gaaddisa godaatti keessa onni tooti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashama harkafuune kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya bakka jirtan mara salaamtaan ta'onni irraa burqute isin haala qabdu jirtu isin jecha arra tasliimaal qabattee nu deebitee jechuun keessaniin oolamu waan ajaa'ibaa takkaan qabaddee isin dhufee wanni ajaa'ibaa fatiyaa irratti arra piraankii kaameeraa fuula isii dura kaayatiin irratti dalaguu deema mata duree isii duratti irratti haasawaddeetiin hoottuu wayyaa haasawina jeetiin yaamee kaamera kaadde irratti dalaga piraankiin tiyaas maalii wanni irratti dalaguu deemu jechuun keessaniin oolamu amma naafisiin haflaanaa godhuudhaaf waa hunda fixannee jirra warra keenya irratti illee dawwallee waa hunda fixuuf deemna nama hunda afeerrattee jirti guyyaa ruuzanaa gootu ofan dubbanne malee nama hunda afeertee waa hunda fixannee jirra akkam godheetiin piraankii irratti dalaguu deema warra keenyaas dalagachuuf biyyarraa baate malee abbaa ilmaan lama abbaa jaarsa biyyara lama abbaa ilmaanii hin heerumtu naan ja'ani ani baaritti hin heerumu khalaas akkuma ati dhengaddeettittiin yookaan taaribaan deema yookaan niin dalagaddaa jeetiin piraankii irratti dalaga hanqafatti handuftu taayetiin eega waan isin jettuu walumaan kan laallu ta'a hanqaduma piraankii keenyaatti nu waliin turaan isin ja'a. Kunoo daawwattoota kiyya kaameeraa kiyya kaaddeetiin jira fatiyaa yaamachuu deema nu waliin tura. Fatia, tapi masih ini berbeda. Lanjut. Kosen kan? Ya. Tahu kot. Mana kamera? Woi warabu dia. Warabu juga. Yang telah poshan dia mencerasa nak kote. Poshan ada kabda tahu. Wan Fati takka? Mana Fati? Lah. Itu cerita nak video tulis ragan ftati je tu. Raga mana? Anak tu wasit timu berbeda. Bodoh racing tu milian. ونفس الجيد هاي مي وانت جرت اللي بيني درا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كم جرتن هردفتاتي كوجنت تاكيني حكم نجي كرتن جرتني بقى جرات الجيتشا الحمد لله تسنجي فيا قبنا سلام تان كني توني رابقاتي سين بر هذا قبض جيتشا كنو تسليم غا كوت جتي كاميرا درا نتيسيستي رغاتاتي رغا وانت تنبيغو نما جولو لقبدا لا او دبر غامال او متى كافي لما دانسي خلاص هي وين الدانسي بس وديمو dhugaadhaan beekan namni tokko akka jaarsisii fuudhu kan feenes ni jira yaani namni tokko jaarsii gizee fuudhu deemu akka jaarsii irra fuudhu fedhu ati garuu waa hunda piraankuma itti dichi keessatti gorsa naa kan jirta amma sanumarraa anis waan na keessa jira dhugaa takka siyyuu maafi siyaa hayyee tolchite daabbo tolchite amma jecha keete kanarra dhugaa dhalaan feete jaarsa akka irra fuudhuun barbaattu dhugaa dhalaan sila raaziyaa jaamsana dirqama rabbiin dirqama irra kaayee jaarsi afur ayyamamee fi shari'uma san badagaa shari'uma san tarabbiin dhabu jettee yoo ayyamte takka keessatti yoo jiraatte malee sanuu ni takkatti ni beekta ammas anis otun jaalatin ani duraanis beekte nama jaalladhu akka naa fuudhuun barbaada jaarsa kiyya maaliif eeganiin fuudhaa jee murteensaa fuudhee gate yoo fuudhee namaan hin fedhe miti namaan hin fedhe yoo fuudhe walii gallaa walii taanaa jeeti yaada qaba amma duras akkas ture hin taane garuu waan rabbiin jee malee hin taatu ammas taniin feenes dirqiin fuudhee jira. Atimma galatoomii aluuzaan si godhettee waa hundallee qopheessitee jirta san hunda si goosisuu hiyyaaf dhiifama ani irra wanni na keessa dhufe yaaduma kiyyaan sitti ibsachuu deema abbaan keelleen dawwaleeti heerumaaf biyyarraa baatee hin daldalagadhu oggufirraa if jijjiirtee boodatti heerumni hin dabru heerumta jee yoo fi ati immoo dirqamanii heeruma kan jettu taate bahara qaxxaamuree bakka ati jirtu dhufuun torbaan takkanatti hin fudhatu jeenna haddadee jira sanumaafuu dhiifama naa godhi ani baaritti heerumu atillee hin galatoo. Hayyee bareedaadha dhugaadha ragaan taatee jettee ani sana kaameraa dura teessistee na himuu baattus ani fedhii kee amma duraan sinjee fedhii kee dura hin dhaabbadduun sinjee amma samma dura guud lamma takka siimetiin jira taslimitti yaadi dhugaati dhalaan xiqqeenya hin qabdu akka fedhiidhaatti dhalaan xiqqeenya hin qabdu
dhalaan bultii dhalaan amata biyya teenyattu dhalaan amata kudha takka kudha lama bar heerumtee bultii ni bulti geeffadde tasliim dhugaadha otu waan dheeraa karaa dheeraa hin deemne nuti warra keessan illee dubbisne walii dubbisu deemna nuti dura waan asii jiru qopheessineeti gizee asii xumurre warra keessan dubbisu deemna maalis waan ati jaalatee dura warra keessan isin dhaabbatan hin beeka eegaati abbaan intalaa tokko yoo intalti abbaan jaaladhe ejatitten dura hin dhaabbatan warri hundinuu badagaa ilma ofiiti ni heerumtaa maaliif heerumtaanis ni jirti namoonni ni heerumaa jee biyyarraan baane ni dalagannaa jennee baane namu garuu hireedha hireen arra boruun jettu baallaman qabdu dalagadeen si eeggaddaas hin jirtu gizuma si dhuftee si kaaftee kalas duutiinis akkasuma tamam amma immoo dhugaa duraan silaa akkasitti gaafan akkasitti tasliim itti yaadi jee obbolama sadii si gaafadhu san itti yaadee naan jettee harka waa hunda itti yaadee anaa beekaa jettee murteessite qophiillee nutillee qophii jirra akka beektu qophaa'u jirra waa hunda xumuru jirra akka beektu suuqallee deemu jirra hojiiwwan deemu jirra garuu laffaatiidha sunis laffaatumaa bara laffaatu sila ani amma dura naa himteen jira amma hanga soomanaa sanitti yaaddee soomana booda baallamnee jira daawwattootaafis garuu ammas eegaa tana hunda goone if keessa deebitee amma warruma keetiif jecha immoo sumaatu keessaan qaba warruma keetiif siin jee warra keenya silaa waa hin jaaladde akka yoo didanis numa hayyamanii suma keessaa dhufte amma numa keessaa dhufte suma keessaa dhufte si keessaa dhufnaan tasliim amma duraa siin jee itti yaadde tasliimaati ilmoo daa'ima hiree meeqaa si eeggata abbaa ilmaaniiti miti jaarsa beera lamaati miti yoo fete dardara keetis meeqaa jiraa siin jeetin ture garuu harkana darbiteetti laa anaa jaalate abada muraa mataa kiyyanaan jetti garuu ammas eega tana fidde homaati miti laffaatiin isaa haftu ani fedhii kee dura sin dhaabbadhu ammas kalas laffaanii inaaru maaliif inaarre ati jaartummaa baraaf hanqattus duraan obboleeyyan rabbiiti obboleeyyan akiraati anaafati jibbeni beektaa baaritti heerumuun ni heeruma ammas gisee baari tasliim fuudhe yaani ililli rayyoo tasliim fuudhe tasliim irratti isaa fuudhu takka jira mi anakka inarra fuudhu san eenyu jeere san murteen ta ililliti teeti ani tasanii ani takkitti na kanumaan naa gutamnaan gahe garuu ani amma waan takkan sidhaama an silaama jaartummaa baraaftu tasliim sanuu ta'e akka baarna fuudheen irra fuudhu dhiisi jaarsummaan kiyyaa akka toora dhalaa garqara dhalaa bo'uun fadhe eegale maal irraa fare eegale fuudhe takkitti fuudhe ammas fuudhu qabaare ammas dhaggeeffadhu tajaarti bahar haaftu jaartummaa bara yoo haftes obboleetti akiraati anaafati yoo ati fedhuu baattus ani takka si jijjiirama itti godhu hin qabu ni sin jijjiiramu fatii antanuma tamam kalas duraanuu keessaan qabdu akkaan hin baareeru haay maal ta'e miti amma naan isin jiru sumaan naan jijjiirama keessaan qabdu duree akkaan hin baaretti heerumuun wayyaa rabbii kiyya tasliim afaan oromoo dubbachuu hin jiru yaa jaalatee tasliim har'a akkamitti kana jettaa jettee nagaa fedhii kee dura hin dhaabbadhu har'as boruus waan fedhii hafaa malee tasliim jaalattu si duraan jira jibbitus si duraan jira kalasre bar kaameraan dura jira fatee akkuma dubbatu wayyaa rabbi kaameraan kan maami bara mana yisu jirta kaameraa dura tasliimat jaartummaan baraaftu duraanuu jaartii baarta'uuf mana kana hin dhufne bara obboleetti akiraatti dhufte wal barreeme jaaladhe jettanii heeruma jette hayyee heerumii siin jee ammas jibbeen fedhuu eegatte kalas dhiisii siin jee tasliim si dura hin dhaabbaddu niin dhiisasaa jechuun kaa itti yaaddee egaa nam fuudhee booda ililliinis tasliima irratti haa fuudhu yoo jechuun hin jiraanne sansumaa dorka siif beeka san siniif beeka siif ililli walta ani immoo keessaa bee takkitti ala keessaa hin keessaa ba'a kalas nazaalatti sila akka hin baaritti heeru wayyaa rabbii maal taatiin tasliimaadha dhugumaan baanaa bas si jaaladhee si hayyamee maaliif akkas naan jettaa irra guddaa akkaan jijjiiramu waan piraanki jennee daddalbinis miti dhiisi garuu sii miti dhaggeeffadhu sii miti ilillii kan hin jibbu bar fudhadheetin eeyiga jaarsa kiyya jaalatee jeetin wajjin jiraachuu jira tamaam alaalaa jiraannu malee sanuu hayyamee qeebalatiin jira sii tana xiqqishee bareedu tana dhiisiti ilillii hayyameetiin jira tamaam qirii takka illee hin qabdu qirii takka qaba amma tana waan daawwattoota dura na keessee na lallabsuus hin qabdu ani fedhii ta'e dura hin dhaabbadhu har'a ahlan wasaan jibbii hojjettes tasliim tiyya ahadii rakkoon qabu inni dhiiraa fedhu ka fedhee fuudha sanis ni dhaaba ni dhiisaa gahee fi illaanuu fuudhaaf inni wanti hin taane fuudhus ni gaha fuudhe lama fuudhame yoo atis hin jedhan kanas ni gaha fedhu immoo niin fuudhaa sadaffaaf niin guuttadhe
Fedhii ni barbaadda taasan. Amma fakkeenyaaf akkas jechuudha. Akkas jechuudha. Ati immoo amma teetii haara dhuftee haara dubbii jijjiirtee tana si keessaa dhufte. Wallaahi qilleet akkasitti hin qabu tasni. Sitti naaru. Karas waa hunda si laffaayisee suuqallee si geessee. Rakkoon qaba laffaatiin haaftu. Qaanyi siin qabdu sadi. Dhiifama gaafadheeti. Harkatanii dhabuunis nima jirti. Jechuun nama affeeratanis biyyattuu aruusaa dhaadhamaa egaa affeeratan booda intalti kabadduus ni jirti. Aruusni kaafus ni jira. Aruusaa kana keessatti soduma aruusa jirru yoo ati diitte tabiraa fidhattee bakka isa guuttachuu ni dandee. Laffaatii tana bakka san lafatti nafne cufu. Weetasni waan na kofachiiste wallaa. Garuu daawwattoota bira nu fe'ise. Ayya ragaa kanuma barbaaddeeti. Bahar dhiisee jechuu deemta. Bahar dhiisee Fatiyaanis akka jaarsisii ana fuudhu waan hin feeneef dhiisuu qabaa jeetii yaadee murteeffadhe. Ka fedhiiti janna beektaasi. Arra waan na gaafattu miti. Ani fedhii keessi gaafadde eegaati jaaladde si jaaladde. Ani duraanuu sin jaaladda ni beekta. Eegammoo itti yaaddi sin jee itti yaaddee taraa takka irraa lamarraa saddirraa si gaafadde fixxee garuu har'a guyyaa keessaa eega jijjiirtes homaa si dura hin dhaabbaddu wallaahi. Tun murtiseeti. Haaran qabdu. Wallaahi irratti ana nyaadhamte subhaanallah. Maaltu nyaatee? Osuma kaamera sura kaayatiin piraankii sirriitti dalagee. Piraankii miti beekun. Tun piraankii miti taslee osoo kaameraa keessee ragaa jettee teessee utuma haasawitti piraankii akkanaa jira. Wallaahi mata duree irratti haasatiin jira piraankii si godhee fatee. Siif daawwattoota beekareessan. Ani immoo na yaante ragaa ta'a kootu wayiin siimaa jette. Aratu miinam takka. Niu kalatisi harusuma sanuani. Miinam takka kalatti godhee ni beekta. Ani gaafatti beekaran kaameraa dura ragaa na ta'u jette. Ana baati wallola hin qabnu ragaa gireettu miiciyyoon maal ta'u deemti. Ammas fitte haasoyte ani baharis dhiisee warra keenyaan jette. Garuu amma piraankiin akkanaas ni jirti. Kun amma tun piraankuma gaa. Tun piraankiin tasliimii daawwattoota kiyyaa. Tasliimaan na godhe ani tana. Piraankii tasliimii. Pirankii kaameraa dhoofee. Amma dhuguma piraankiidha. Wallahi pranki da Irraanolle asooyite jirta mata dureen si garsiisa ani gaa beeku si daawwattoota beekan fatanaa jeetiin kaamera haadde mata dureen fatanaa keessaa rabbi nu haa baasu fatanaa baate ayyee fatanaa nu haa baasu dubbanneen qabu la ani wallahi si dura ndaabbadha arras borus si meebar jaalatti si wajjin jaaladha jibbitu si wajjin jibba an fedhe jette si dura ndaabbadhu si dura fedhii kee dura amma duraan si jeen dhaabbadhu garuu eega piraanki ta'e immoo sumaan beekaa piraankiis garuu mata durees ni garsiista wallahi inni na ajaa'ibe maaliif dhugaadha duraaniin si jee tasliim hin sheeneen yaadii maa si jee itti yaaddee jirta dubbii kana har'a ziyaaraa dhiiroo maal dhageesse amma se fedhii si ijoollees ni ijoollemmatta tana keessas yoo waas keessaa dhufan hin beeku si dura garuu dhaabbachuun barbaanne. Wallahi hedduu takka galatoomii ani jijjiirameetiin tisuma fatanuu fi silaalladhe ati garuu nama hamtuullee garaa keessa nama qabatee waan takka sansan qabu miti. Dirqamni hin jiru bakka kana nama fedhiidha. Ammoo namni dhugaadhaa dalagataaf biyyarraa baana. Namuu ni dalagannaa jeebana garuu hireedha. Hireen bakkuma hunda si dhaabdi. Alhamdulillah bultiinis hireedha. eegalee galmumaan geenye malee haa. Inshallah rabbiin warra galmaan geenu haa godhu rabbiillee nu haa gargaaru. Egaa piraanki jette egaa pirankuma dhugaa. Egaa isaanis piraanki si godhe arra isaatis piraanki godhe kafalattee jechuudha. Galatoomi kalas. Yalla kana waan hin jiru qabu inaarreellee maaliif akka naarree duraanuu waa lama harkachuuf dhabuudha. Anis duraanis fedhii kee durattis dhaabbachuun barbaanne. Eegama murteente piraanki jettee murteente immoo bakkuma san jiraatte homaati miti inshallah daawwattoota hordoftoota kiyya tasliim piraanki illee na gootu waan keenya immoo galmaan geenyaa jettee jirti inshallah warra rabbiin galmaan geenu haa godhu taakanaati piraankiin har'aatti tasliim tana fakkaatti piraankiin tiyyaati takka milkooyte fatiyaallee har'a kaameraa fuulumsa dura haati irra laani wallahi yaanne akka isin takka yaadin ittiin piraanki isii jarjaratiin jira gabbaa jeetin anis karaa biraan deemu jarjaratiin jira isinis tana keessa fursaa eeggatte anuma hooshaan dhaqaajee huccuu uffatu na yaamte itti yaadne waan bira haasa'uu deemtiinse garuu piraanki gatee wayyaa. Khalaas waan qarwaan daawwataniif isin dheerannee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.